Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo bakka jirtan marattis nageenya keenyaa kan jaalalaa isin hageessisin hin jenna. Sagantaan Maayaa Shoo eegalameeti kan jiru sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu har'aan tanagaa turtii yookaan immoo haara galfii torban sadiin tokko booda walitti deebi'eeti kan jirru. Nu daawwachaa waan jirtanii fi hedduu takka galatoomaadhaa isin jenna. Keessummaan kiyya har'aa isin hundi qabeeytanii Ada bareeda qabna hinjiru kan keenya gitu seenaa bareeda qabna hinjiru kan keenya gitu meeshaa faaya Oromoo kumnillee bitu. Hoggaan kana haasugaa isin hundinuu nama tokko yaadattanii ifiifuu isin ani ambaasaaddara aadaatii jetti. Khadija teenya baga nagaan dhufteen siin jaa. Leencatiyya baga nagaan na eddanin jaa Maayaa Shoo miidiyaa ajaa'ibaa miidiyaa jaalladhu. Baga milkooftee albama sadaffaadhaan sadaffaadha sirriidha Oromiyaa dachee Oromoota amma garuu argeedhaan bahee jira. Albama kiyya sadaffaadha. Weellistoota dubartii qabnu keessaa hedduu dinqisiifannu hedduu nama cimtu dubartii cimtu keessaa nama tokko. Dhugaa. Baga milkooftee. Leel. Daawwattoota Maayaa Shoo kabajjee afeerraa keenyallee kabajjee istiidiyoo Maayaatti waan argamtee fi hedduu takka galatoomiin siin ja'a. Kanuma awwalaarraa haa eegallu aadaa bareedaan kun ganna 15 ol na fakkaata. Dhugaadha 98 ba'ee. Namni hedduun kanaan si beekaa. Dhugaa keeti. Mee if duuba si deebiseetiin Khadijaan bashaashaa namaati. Ijoollummaan maal nama akkam turte jeetiin gaafachuu fedha. Ani uumama kiyyatti baasee neechar giiftiidha. Kennaa uumamaati beektaa gammadduu taphattuu qoostuu intala akkasii taate jechuun saayilenti ta'uu hin danda'u usuu hin danda'u beektaa callisuu hin danda'u yoo haallee mufadhee xiqqoma tureeti san booda amaluma kiyya ganamaa sanitti fufa. Ijoollummaadhaan si kannani. Ijoollummaan butamee ture ani hin kennamne buttaa qaba ture. Butamee garuu guyyaa sadaffaatti abbaan koo na baase ammallee rabbiin dachiitti na haa salphisu nama jeenata rabbiin na haa godhu nama jabaadha abbaan kiyya kun beektaa. Akka malee nu barsiise akka nu jabaannee bakka guddaa kennu dubartiin faa keessattuu barattee bakka guddaa geessu baadiyyaa keessatti heerumtee ilmaan hin guddisin dhoqqeen hariin jaabeeta abbaan kiyya kun akkasitti morkatee achi guyyaa sadaffaatti na butanii na fuudheeti mana barnootaatti na deebisee asallaatti tuma baradhu isa hawaan hin goone hin qabdu gosti aadaa qabanii beektaa aadaa tokko jira dubartiin gaafa butamtu maatii sun dhufee nu deebisaa jedhee kadhata. Gaafa kadhatu yoo isaan abbaan sun didee murteessantu jira abbaa sanitti. Abdiitti qabatu irraan dhaamsina. Loon kennu keessa kan bobbaafanne du'uun qabbarinaa jiru beektaa hin awwaalnaa jiru. Iyyuu ittiin bahinaa jedhanii kontomni taa'ee gosti taa'ee itti murteessan. Waan feetan itti murteessan intala koo achitti hin deebisu. Intalli koo humnaan butamte fedhii isheetiin ala butamte. Kanaaf buttaan immoo miidhaa inni qabu beektu. Intala kana ijoollummaa isheetiin osoo hin gahin umrii isheetiin ala butee barumsa isheetirraa jeeti falmatee didee na barsiisuu itti fufee gostii murtii itti murteessitis haati kootiyyuu lakki abbaa Abdallaa ittiin ilmaan gafaatiin waamu intala kana abaarsiistaa gosti kun ni abaara sirrii miti hin abaaramti intalli kun jennaan guyyaan gaafa ga'e na fuulduratti haa duutu malee hin deebisu intala kana jeeti morkatee akkasuma na barsiifatee iddoo kana nagaa islaa iddoo kana hin ga'u Oromoof hin ta'u har'asla. Addunyaa fi ta'u. Achi booda hoggaa silaalu maal sin jechuu ture rabbi rahmataa godhuu fi amma lubbuudhaan hin jiranii. Dhugaa keeti baay'ee maal naan jaabeeta bara iddoo guddaa ga'e jedha. Baay'ee sirban jaalata. Normaaluma hajii gaafa dhufa kilippii kanan banaa fi erga beekamee booda jabaadhu hojjedhu akka warra alaa kanatti fa'a deemi ala fa'a jiraadhu Ameerikaa akka kana caara dalan hojjedhu fa'a fedha. San boodas jechuudha. Hayyee. Hedduu bareedaadha. Yeroo tokko Khadijaan shaahiraa Oromootii sin jechuu turan. Sumatu ifin naan jaajee moo akkamitti shaahiraa Oromoo sin jaani? Lakki ani fi naan jaalle hin jenne afaan fi hin faarsu. Angaruu maaliin hawwa beektaa? Shakiraa Biyoonsee hedduun hawwa. Tiinaa Tarnaa takka fa'aa baay'een jaalladha beektaa. Biyoonsee tanas hedduun jaalladha. Gaafa durii shaabee fi ilfinesh fa'aa dhageeffachaan guddadhe yaa guyyaa tokko sagalee koo akkas na dhageessiin jaabeeta. Gaafa dubartoota san cimee bira qaqqabee hojjedhee akka isaanitti mul'adhu immoo addunyaa hawwitaa mire ol sixxa ol siqeen dubartoota kan hawwuu calqabe everybody say yes sirba ishin jettu kana fa'aa jaalladha beektaa beektaa yeroo deemu fiildii fa'aa gaafa deemu everybody say yeah ishin jettu kana akkasitti booda Biyoonsee hawwitaa akkamii sirba ishii shaakaltaan jiran kanaaf ammas ni hawwa ishee bira qaqqabuu baadhusi akka dubartii Oromoo takkatti
وان الدنيا أنتم ندقي فتو وان الدنيا أنتم إلى التفوق دلقون فدا عاداف أفان سبقناتين أفان إنجليز فاترس والخيسة ما كي أكاد الدنيا ندقي تسربون فدا كايو كي يكون هاي ألبوم كان كاما بخنا خيسة ماما ورلد مي مالي راح ولا إنسان ولا المودة نوخية جروب جرينيا نفكاتو بايجيه يا وندي أنا قفاف متي أما لا الدنيا خنا هون دافني تابيك لا خميد أمني لا ميد أنا كم ربات فيني دوبرتو تافسر بتشني تا أنجرو مودة نوخية وجت نسر بتشا يدلو سارة توجته ولا لو ساقبي إده وتبريسه كان أفسر بكم بايجيه دوبرتين الدنيا تيجي dubartiin utubaa biyyaati miidhamuun qabdu obboleetti keeti haadha keeti waa hunda keeti miidhin dubartii ilma dhiiraa jedha beeta maaliif miidhaan dubartii irra akka hin geenye dubartiin takka lafa dubartiin hin jirre mana dubartiin keessa illee hin jirre akka hin bareenne ibsa baay'ee dubartiin kana gara fuulduraatti sammallee aadaa faana qabatee wal qabatee wantiin an taargeet godhee irrattiin dalaguu fedhu dubartoota irraa hojjechuun fedha baay'ee dhiibbaan dubartoota irraa hafuu qaba amma sa'a sanittis waan hojjedhe qaba baay'ee ansuma sa'a sanittis sirbuma sa'a sana butan sanittis baadiyaa keessa ta'ee booda gaafa jabaadhee garaartii kana fa'aa dhufu aayidicha hojjedhee miidhaan dubartoota gocha boodattafaa lakkaa hafalmannu miidhaan dubartii gocha boodattafaa jedha nurra dhaabaa miidhaa kana jabeedha miidhaan gola keessa lamuun mudatu haa hafalmannu dubartoonni martuu jabeeta akkuma gaafa san eegaleen ammas kanuma waa'ee dubartii kana jireenya kiyyaa waan wal qabate waan mudannoo kiyyaa waan narra gahee fuudheen hojjedhe gara fuulduraatti rabbiin umrii dheertuu na haalaatu umrii irraa geessaa dubartii irra dalaguun fedha ajandaa koo keessaa aayidiyaa koo keessaa isa tokko kun. Hayyee kun cimina guddaadha. Mee wallee galuu hantiin dura akka sadarkaa albamas ta'e qeenxeetti walleewwan weellistoota hangafoota keessumattuu dubartoonni keenya kan akka Shaabeedhaa, Halloo, Alfinesh dhaggeeffachuu akka turte sirraa odeeffadhe. Almaas Tafarraa. Mee isaan keessa tokko nu yaadachiisi mee haatii keessattuu kan akkaan jaallattu fa'aa weellisaa turte. Shaabee hedduun dhaggeeffadha weellisa hundaatu weellisa beeksisa shamarran kana hundaan weellisaan shaabee irraa si ja'a. Jaalalateeti rafuu dadhabee obseensa ugaraa dadhabee kohonna laalee akkamiin si dhabe kohonna laalee akkamiin si dhabe fedhiini jaalalaa namuudee warraa baasee waarii nan badee si jechaan olii gaadi labaa callistee waa garaan kee jabaa. Garaan kiyyallee jabaa miti kanuma si jabaate. Kan kee jabaa miti lakkan kee laafaadha. Sagaleen kan kee hedduu bareedaa dhugaa ani ammallee irra deebi'eensi dinqisiifachuudhaan barbaada. Duraan gaama gara arsitti si deebiseetiin awwala hoggaa eegaltu gara baanditti seentu ijoollummaan seente. Eeyyee dhugaa. Akkasiimi? Umriin kee gisee isaan meeqa? 15 kan hin caalone gaafa na wisoo seenu baay'ee xiqqoodha kilipichuun ibisaa bara baay'ee xiqqoodha hedduu xiqqoodha san duras garuu too hawsoon seenin dura sirbaa ture mana barumsaattis qe'ee keessattis gaafa re'ee tiksu gaafa loon tiksu gaafa haamaa gaafa aramnu fa'a baadiyyaa keessatti ni sirbitaa miree sirbaatuma guddadhe san booda gaafa barumsaa kutaa 8 akkas eegalu baandii keessa gumee afaan oromootu jira pireedii muuziqaa tokkos ni jiranii beeta achiin maaliif sirba dhadhee baandii seene baandii hawwisoo arsiin seene naan jedhe gurbaan leencoo jedhamu mucaa qarsaati baandii jaba jira magaalaa kana bare sagalee bareedduu qabda naan jedhe mana barumsaatti gaafan sirbuun arkee jechuudha achi booda qallaa koo kana afaan sirboota durii kana san booda dhaqeen baandii galee gaafa baandii galu aadaalee baadiyyaa sirbaa ture qallaa koo jechuun kan qallaa koo yaa baala shaashee san dura sirboota baadiyyaa keessaa kan sirbaa eegalteen kaameerra nu buusa. Kalla koya bala shashi, kalla koya bala shashi, kalla koya bala shashi, kalla koya bala shashi. Gafto kosi wajin ole yondu erre malapashi. Sirba kanan sirba ture mana barumsaatti jechuudha. San dura garuu baadiyyaa keessa sirboota baadiyyaa kana hedduu isaa sirba kan bidee baandii keessattis dalagallee ni jira. Baandii dhuunfaa kiyyaa san fidee hojii dhuunfaa hojjechaa ture san fideeti magaalaa keessatti gaafa galuu baafa baandii seenu baandii waliin kan hojjedhe jira kaasitta kiyyaa aadaa bareeda qabnaa wajjin hojii baafadhe qaba. Baxxuulaa tokko fa'a farda gurraacha badee gurraacha sokaa kiyya hoo kullee kiyya hoo farda gurraacha badee gurraacha sokaa an farda maal soka safaa baasi sokaa kiyya hoo kullee kiyya hoo an farda maal soka safaa baasi sokaa kana fa'achi fideen hojjedhe shagga barsaa kiyyaa dammadaamuu turrii tokko fa'a yoom maaf na jalaa diddaa yoo si waamu shagga barsaa kiyyaa dammadaamuu mana jalaa diddaa yoo si waamu
waraabdeen fittu baay'ee hojii lana gaafsan akkuma dhufeen hojjedhee jechuudha. Gara baanitti gaafa seenu carraa harkadhee jennaan hojjechuu eegalee san booda uummatatti baafachuu eegalee jechuudha leencatiyya. Akkasitti jaalala aartii ayyaantummaa mashiin qaba. Ayyaantummaa sirriitti qabda. Wanni irraa hedduun immoo ajaa'iba natti ta'u keessaa kilippii hedduu qabaachuudhaan qabee qabatu namoota haquma seenarra gaba. Wallee sagareedhaan qofa osoo hin taane wallee isaanii gara kilippii muuziqaatti namoota jijjiiranii hedduu qabaachuu keessaa tokko almost 20 ol kan harkina fakkaata. Hangam maatii haa hojjeta haa yaadattu. Naannoo 30 akkas. Naannoo 30 jechuun hedduudha. Kilippii 30 akkas. Mee maali Khadijaani piroodiisara addaa qabdi moo? Yaa namni hedduu akkas naan jedha baay'ee gaafin kun yeroo baay'ee naa dhiyaatas an piroofeesar takka illee hin qabu baay'ee akka duriitti illee isteejiin hin jirtu ni beekta gaafa duriillee isteejii hojjetteeti isteejii irraa fiddee kiliippiitti hojjetta kiliippiin akka ammaa kanatti illee garmalee hin qaalofne beete kiliippii gatuma salphaan hojjetta gaafa san haalli isaas bareedaadha kanaaf hin dadhaba baay'ee hin dadhabaan baay'een hojjedha ammas hojjechuun fedha yoo asummaan ispoonsar faana gootan kiliippii istiidiyoo jabaa qabdan. Kingi na semanis kilipi sitti kan najaa albama haaraa keessaa kilipi feetu filii dalagin jaan akka roobee bubbiseetti bareechin jaan. Hangan dalagii kana hojiiwwan kiyya daawwatamanii jiran bu'aan argachuu qabu kana argadheetiin jira jettee yaaddame. Dhugaa keessa kanatti yoo deebine leencatiyya waan beeknu walumaan beeknaa sirka duraa duubni nagaa itti Oromoon beekta. Hojjedheera gurra uummataa keessa jira uummanni Oromoodhaa irraa akka addunyaatti beekamtu takkaan tala jabduu takkaani garuu faayidaa irratti galii irratti wanti inni irraa harkadhee takka illee hin jiru hojichi garuu na beeksiseera istiil hanga ammaatti isteejiin ittiin affeeramee gatii qaqqaaliin gatii babbareedaan ittiin hojjedhu sirba akka roobee bubbisee fa'a amma maayikiin hin qabsiisani sirballee gaafa filachiisu roobeellee sirbu moo roobee bubbisee sirbu gaafa jedhuun sirboota gaafa dha'uuf roobee bubbisee jedhu beeta kanaaf sirboota akkas akkasii kan hojjedhee uummata keessatti hin galee malee hin fayyadamne irraa. In arkanirra akka yaadutti. Kanaafuu ganarraa fayyadama jettee yaadda. Yaada hayyee. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayashoo kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu an qopheessuun sagantaa kana Harrishee Tarafaffaajjiiti. Keessummaan kiyya har'aa immoo bashaasha namaa weellistuu qofaadhaa miti ni waleleestii edalellee ni baastii Khadijaa Hajiiti kan isin hundi beektanii albama isii haaraa sababeeffachuudhaan as istiidiyoo maatii walagarreeti argee. Argee. Illee walagarree jira. Walagarree jira. Argee raasoo deemna. Ammallee turtiin keessan hamma maayiitti nu wajjin haa ta'uun isinin jaa YouTube Maya Show Maya TV Show like subscribe share gochuu hin dagatina sagantaa keenya hunda achirratti argattan jechuudha. Turtii gaariin isiniif hawwa argeerra haasoo inuma amma. Hayyee argee jechuun baay'ee anaafatu warra wal ka'ee jira. Waan haaraa tokko deemtee yookaan gara biyya alaas biyya keessaatti waan haaraa tokko arguu amma albama kana haaraa itti dadhabeen dhama'ee gadhiisee poosterin jalqabetti eebbisiise Oromiyaa dachee Oromootaa jedha. Booda maqaa kana weellisaa keenya keessaa tokko fayyadamnaan ofirraa dhiiseeti argee je'ee moggaase. Argeen isaa jecha bareedaadha. Waan haaraa arguu albama kana yeroo kana keessatti dubartummaa kiyyaan dhama'ee gadhiisuun kiyyayyuu argee maaliif dadhabbii dubartummaan qabdu ni beekta maatii guddisaa ilmaan guddisaa aartiin tun immoo hedduu dadhabbii qabdi akka dalagaa biraatii miti beeki dhiphattee rakkattee ijoollee guddisaa fidda kanaaf kana qaqqabuu kiyyaafuu ani albama kana argee bakka eebbisiisi argee. Walleewwan 10 qaba. Ani hunda isaanii dhaggeeffadheetiin jira hedduu bareedaadha. Keessattuu haniin akkaan jaalladhe ka arsiisanii. Tirrii. Meeqa shurraan nu yaadachiise. Mahagalee kiyaa elombooriyo ayo elombooriyo utaalchoo dalgaa elombooriyo utaalee sangaan elombooriyo ayo elombooriyo utaalee sangaan. Dandeettii addaati. Mee albamni kun akkamitti qophaa'e bu'aa bahee jiru? Hojii deeminarraa jedhu tokko fa'aa asittiin hojjedhe bifa suudaniffaa tokko aboo bartee deddeebi'aan ture as simbira adaamaa deddeebi'ee hojjedhe
hojii tokko immoo maama Afrikaa jedhu kana immoo Daawit Taasaatu na hojjete hojii 13 immoo Ibrahim Sa'idiit hojjete haanaaf jiraatan qindeessitoonni muuziqaa baay'ee isaan hojii kana goolamee bareechee dhamaatii guddaatti dhama'eera baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf hojichi siin caala albama kiyya durii albama kiyya tokko faas lammaffas ni caala dhugaa dubbadhe roobelee fa'aan caala hojichi ergaan isaa aayidiyoon achi keessa jiran aadaaleen achi keessa jiran in caala baay'ee kudhaniin gadhiisa malee baay'ee hojichi hojii 15 hojii 5 raambisee hin jira maaliif 15 guutuu gadi hin dhifu jettee asumaan galatoomin jedhanii achi barri koontartimentii barii sawnet naaf kaa galatoomtu naaf jiraattu dhamaatii kiyya harkaa fuutee addunyaan na geessitee jirti ammas na jabaadhu hin jedhanii haa jabaattu dubartii jabduudha ishiinis intalli kunis akkuma dubartii anaaf si'iti kanaaf hojii shan maaliif irraa hambisne sirrii miti hojii 15 tokko gadi isitti dabaltee illee yeroo biraatti albama kan kee 2010 jettee illee ofeete gadhiifatta 10 gahaadha kadduu ammaaf naan jetteeti hojiilee babbareedaa akkam akkamii keessaa hambisne aadaa teennoo kajoo tokko fa'a jimmaa tokko fa'a gamtaa sabaa hojiilee babbareedaa keessaa hambisne kanaaf maal jechuun barbaade baay'ee itti dhama'eera hedduun itti dhama'eera dhamaatii qaa beeyta haala aartii kana keessa jirra waan taateef ni beeyta istiidoo sadii miti istiidoo tokkotti deddeebitee dalaguun sabbataan jira achi bucuqqootti deddeebitee hojjechuun achi shaguleetti daawwatu deddeebitee hojjechuun amma ulfaatu ni beeyta walaloof yaadaloo isaas waggaa sadiin ol fudhatee mi ol fudhate baay'ee yeroo koronaa sana eebbisuuf ture achi dura albabicha fixeera baay'ee booda maamaa kana fa'aatti dabaladhe malee duran xumure hojii kana guutuusaa gaafa koronaa dura koronaan itti dhufe koronaan dhufnaan immoo sa'aasan keessa konsertiin dandamoo osoon eebbisin immoo waan dadhabbii kana sarraa harkachuu qaba je'eeti waan yaadaa turee fi eebba qopheeffadha je'een dhama'aa ture beeta ofirran dabarsee deebisee san booda saala nageenyaatiin xiqqoo qilleensi sirriin turre Oromiyaa keessa kumaan dipoosiin tokkos labsannaan ni dhaabee ammas eebbifadheen kaa yeroo marabbiin jedhe ta'a asiin gaadhee dhiyoo kana amma gadhiifadhee jechuudha aduu jumaa dabre. Hedduu bareedaadha cimina guddaadha jeetii yaada albama qopheessu jechuun jireenya ofii wajjin. Dhugaa yeroo kana keessa sanuu. Sanuu yeroo kana keessatti hedduu namatti ulfaata. Sirriidha. Walaloowwan ati kan irratti hirmaatte shanan tokko arkeetiin jira. Walaloodhaan kan irratti hirmaatte edaleellee mee akka Oromiyaan dachee Oromoota. Sirboota hedduu hojjedhe maamaa warreed. Hedduutu jira. Atiitee tokkos sirboota hedduu uffisa ofiifin dalagee edaloos walaloos. Mee dandeettii walaloo kanaan wal qabatee waa si gaafachuu kan hin barbaade haalli guddina keetii seexaan si keessa jiru jireenya dhuunfaa keetii walaloowwan ati barreessitu kanarratti gahee qaban jettee yaaddaati. Gahee guddaa qabe maaliif tokkoffaa gaafa ofiif hojjettu baasii guddaa amma ara qabaayee akka duriitii miti sirba tokko 30 50 siin jedhu sirba tokko naa barreessi gaafa jettee barreessaan tokko 30 20 50 si gaafata. Sanis kafar godhatta gaafa ofii barreessuu eegalte yeedaloo jechuu gaafa eegalte baay'ee nu hojjetta nama duriin barreessu booda fudhachaan dhufe muuxannoo yeedaloo hojjedha malee duriin barreessu amma fudhachaan dhufe Oromiyaa dachee Oromoota kana guutuu isaa ofii barreessan muuxannicha fudhachaa dhufta cimaa dhufta saayilenti taateetuma manuma kan keetti lafa ijoolleen kan keessin jeeqni teessee gaafa jette yaadicha dura fidattaa aayidiyaa fidattaa san booda barreessuu eegaltaa yeedalaa walaloo keetti hojjetta jechuudha. Khadijaan haadha ijoollee lamaati haadha falmatu. Himbeetu baay'ee ijoollee akka to'arkitee jajjaboodha bardardara. Tureetiin jira falmataan waggaa 16 falmattuun waggaa 12 obboleewwan kiyya fakkaatu inni falmataan fa'aa obboleessa kiyya fakkaata gaafa olii yaanu. Ijoollummaan ta'uun dubartiidhaaf faayidaa qaba yeroo maal jaana hoggus ilaalan. Ni gammadu baay'ee ilmaan baay'ee haadha feetii beeki dhibbarraa dhibba haati madaalan qabdu. Haati oomillee waan itti madaaltuun qabdu. Beeloftus rakkattus dheebottus haati haadha beeta. Maraattus haati haadha. Haadhaa fi abbaa waliltuun fiduun dachiif samiidha. Bakka haadhaa bu'uu hin danda'u. Firris bakka ani bu'uuf kan ijoollee kiyyaa bu'uu hin danda'u beeki. Kanaaf hin gammadu hedduu miira bilisummaatiin guddatan bakka ijoollee lameen amma konfideensii qabu bilisummaa qabu akkuma kiyya kana bashannanni guddatan waan ta'eef birsoo ispoortii baratu maal jedhu akkuma kiyya ijoolleen ciccimoodha baay'ee ciccimoodha. Isheen dubaraa fa'aa hedduu cimtuudha. Barumsaanis waan hundaanuu dachaanatti deebiti. Aktiiva baay'ee galmalee. Hayyee albama kana kan kee haaraa kana keessatti walleen jireenya Khadijaa wajjin wal qabatu waan jiru naaf fakkaata hogganaan dhageeffadha. Bakka nama du'e insikaa ani inna walii wilee jiroo yaadini. Habeen firra aboodeen narra kan keena gaheera jallummaa koo gartee isaa dheeffatte kayyoo fawwii kan koona jalaa takalte
qolaanatti gooteen takaalame nafne ammeenya ilmaan namaa kakkaa keenaa garee dubartuu ummaa kootiin bu'aa bahii darbee maal sitti hin fakkaata si gaafadhe abbee ingidiraa ankee darbee hulluuqee barasan ofinnaa andeebisuuf gonkumaa hiyaadin gonkumaa hiyaadin gonkumaa hiyaadin gonkumaa hiyaadin ilmi dhiiraa beektaa dubartiin gaafa jabaattee kuttee waan beektu irra geesse jabaattee ishiin addunyaa baate umrii isaa guutuu gadhiisuu hin fedhu umrii isaa guutuu ilmaan irraa qabaa ilmaan kana jettee guyyaa tokkotti deebitee yaada beektaa ilmaan afur shan jaha sooratu si booda numa si yaaddi qalbiin isaa hin dhiisu hin muratu. Albama hankee kana hedduudhaan jaalladhe hedduu haalli qabiyyee walalawwansaa haalli ittiin qindaa'ee yadaloon isaa keessumattuu aadaadhaan gaa Khadijaan hin hamatamtu aadaa xiqqashuma yoo irraa fudhattee miidhagsitee addunyaadhaan si gabbaaste hedduu si jaallanna. Hojii aadaadhaa kana caalaa osoo hojjetteellee an bareeda jeetii yaada yaa caala akkuma yaada kiyya jechuudha. Kanaaf hoggaanii fi hojiiwwan kun qophaa'an keessumattuu albama kan kee kana keessatti mudannoon addaa si qunname chaalenjiin jiru maal fakkaata tureme? Dhugaa keetii baay'ee waan si ajaa'ibu eebbi kiyya torbee sadii akkas gaafa naafu maasteringii baasuudhaaf bakka deemuu qabu deemaa lafa gaabitti uffifachaa lafa xalaa geeffachaan maastera baasuuf istiinuutti deddeebi'a beektaa. Waan na ajaa'ibe keessa suni mudannoo ajaa'ibaati baay'ee anumaaf iyyuu khayriidhumaaf gaariidhumaaf sun ta'e. Soofteeriin qollofe Ibrahim Said. Soofteeriin dirqam jedhee qollofe. Booda soofteerii sabbanuudhaaf mucaan fuudhee Haamer Finfinneetti deddeebisa. Soofteeriin zam qollofee jala gurbaa. Achi booda bilbileen maaliif biroo soofteerii maal ta'e isin jalaa qollofee maastara kan akkamiin godhaa? Hojiilee haawwanillee jala lamaan biraa baafadhee jira. Soofteeriin kee garuu sirba 13 qabatee narraa qollofee akkamiin ta'a? Hayi haddoo maal ta'e ijoollee gara 100 meeqaattus keessa jira bara maastara kee qofa miti waanuma godhu wallaale anaa naaf gaafiidha kun anayyuu. Kanaaf mee rifatiniiti khayriidhumaaf godhe waan godheef immoo rabbitu beeka haddoo qotas gabbaa'ee guyyaa 3-4 keessatti sii ba'a. Kuma goone hojii makan kee maastara baafna waan biraan hojjennu soofteerichi nu bannaan gurbaan fudhatee Finfinnee deemee jira naan ja'a. Sanbooda amarkeetti bilbila. Amaritti bilbilu kaddoo yee baqqaame isti taragaagee obsii baqqaame homaa gochuu hin danda'amu soofteeriin amma nuudhaan bansiifadhaa geessee bakka itti dhaabanuu bira Finfinneen jira obsii baqqa. Ishee hammam tura manaali qoyyaan eenyu alqartu guyyaa kan mana naaf hin ja'a mucaa kaddoo baqqa torbee tokkoon tura naan jedha. Akkattiin boo'een beeku takka akkas boo'een beeku baay'ee guyyaa abbaan kee akkasitti boo'e. Maaluma ta'a bakka maraachuuf sammuun na dhoowuudhaaf barsiisaan kun faan waliin jira obboleessi kiyya. Bakka tasgabbaa'e waan rabbiin jedhe ta'a namni hojii tokko iyyuu ni eebbisaami calliif jedhii bakka yoo sii ba'e yoo ba'uu baate bakka uumaa gochuu hin dandeenyu uummatatti himtee hojii lumaachi keessaa baase tokko jira gabraa fi qallaa koo hojii tokkoo fi sirba irreechaa tokko. Sirbama dura isa keessaa baastee eebbistee hojjettee tokko kilipii daladii tokko isuma fuuteeti uummatarra eebbisiisna bakka waa gochuu hin dandeenyu waan ta'eef obsinaan jaameenyi barsiisaan kun jechuudha obboleessi kiyya. Achumaan torbee amma akkasumatti kaachaa guyyaa guyyattiin bilbilaa kaafa kaanii amma ibroo maal laa wayyaa jedheen yaa kaddooti dhageessanaan jedheen yoo rabbiin dhamaatii kan kee arke yoo dhugumaati dubartii qulqulluu taate maastara kee qofa nu agarsiisuuf tiriin kuni gurbaan ol kaa'ee jiran saaqna illee bira gurbaan geessee ol kaa'amee jira indi dee jedhanii bakka naan jedhe tole jeen galee waaqatti bo'e yaa rabbii yoo an qulqulluu ta'een jeen waan yeroo tokko keessi kan kee qulqulluun badhan sosso'uun si milkeessa beeta maastara hojiilee kaawwan dhokseeti Khadijaa maastara kajuu harkate gurbaan. Bilbilee itti mi gaafa natti immoo gammachuu ajaa'ibaa takkan qamadee yaa gurraacha garaa baatu kacha maqaan ibbaa galata jeen dhaqee bariisa maasteringii fuudhee filaashaa kiyya fudhadheen hojii kiyya fuudhee filaashota baay'ifadhee eebbisiifadhee jechuudha. Rabbumaatu si gargaaree jechuudha. Mudannoo ajaa'ibaati baay'ee. Hedduu nama cinqa. Sagantaa guddaadha. Asii amma Adaamaa kanatti dhufe namoota affeeree qaba. Asii amma Shamanneetti, asii amma Ambootti, Wolisootti namoota affeeree qaba. Gaafa wanti akkasii immoo si mudatu dachii samii si dhiphata malee. Haalli eebbaa akkam tureme?
Eebbisaa akkam ture? Eebbisaa akka yaadetti milkoofne baay'ee akka barbaadutti akka irraa harkadha jedhee dhamaatii bakka meeqa deemee kiloomeetira meeqa konkolaataa karaa ifadhu jechaa ba'etti dhugaa dubbachuudhaaf hin milkoofne hin harkanne akkasitti. Haa ta'u haalli xiqqoo ture sirrii miti ammallee immoo warroonni jajjabaa nuti jennu kun abbootii qabeenyaa ani gurguddoo bira hin deemee aangoota biras bakka hedduu deemeera ani. Sigalde dadhabeera waan dadhabuu qabu waan godhuu qabu dhimma kiyya baheera dirqamaaf wanno qabdaa mire isa bahadhee jira. Nutti mijoofne jira inni kun narraa hafee inni kun maalii qabna akkas qabna jira hedduu isaanii na jalaa hafne abbootimtu qabeenyaallee muraasni immoo amma ta'e warri hafes waan agaggalchee dabtarratti. Kanaaf akka yaadetti milkoofne garuu haa ta'u asumaan bayyanaan galatoo minjaana baalillee hoteela kanaan nama gaariidha baay'ee gamshoo bayyanaa haa jiraatu umrii irraa keessa galma san bilisaan naa kenneeti qeerroof qarreen seentee jirti akka ajaa'ibaatti akka bareedatti bishooftuu fa'a buraayyuu faayee seessaanaa dhufanii bareedaadha namoota jajjaboo irraa milkaa'uu qaba jedhee itti uwwise gaabii san hundi naa dhufu waa dhabu malee atileetonni waameen irraa hafan malee bareedaadha nama gammachiisa sagantaa bareeda ture galanni isaa ga'u. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu har'aan tanaa akkuma agartanitti weellistuu jaallatanii fi hedduun takka kabajan walleewwan aadaa isiitiin hedduu takka kan beektan weellistuu Khadijaa Haji wajjin as istiidiyoo Maayaatti argamne argeerraa haasa'u jirra albama isii sadaffaa jechuudha. Ammallee turtiin keenya itti fufaa nufaanaa ta'an affeerraa keenya. Hayyee kadoo keenya jidduudhaan mee wallee tokko morra buusiif ka'a. Albama haaraa keessa. Hayyee. Oromiyaa dachii Oromoota yaadachii koo dachii haadha goota biyya sirna gadaa mallattoon keeyoodhaa sidirreen hayyoota bakka kan koo taate dachii haadha goota. Dachii haadha goota. Hedduu namatti tola. Khadonga hedduun keenya kabeenu iftoomina qabdii bashaashaa waan itti dhagahame ifatti dubbatti. Eeyyee dhugaadha. Amala addaa kabiraa qabdaa dhiiroo. Amala addaa hin qabu dafee naaraa oolu. Dafee haaraa dafee dhiisa. Waan nama mufachiisnaan shiroo isarratti garraa dafeen sitti mufadhaa nima dhiisa garuu qabadheen ittiin hin turu nin dhiisa ofarraa. Kana amala addaa hin qabu. Walleewwan hanga ammaatiin fi hedduun takka hojjettee ka aadaas ni jira ka ammayyaas ni jira kan jaalala irratti xiyyeeffatan waa'ee biyyaa waa'ee qooqama sabaa hedduu mata durreewwan hedduu irratti jechuudha. Sanneen kan uummata biraan gahamanis kan amma akkuma jettee 15 irraa hambisees Jimmaa qaba of keessaa amma Wallagga qaba of keessaa Kamisee qaba. Sirba aadaa teennoo jedhu kan akka aadaa bareedaa bakka naa bu'u of keessaa qaba aadaa teennoo bareedduu aadaa teennoo jaa arraasii jechuu danda'a sirba ajaa'ibaati baay'ee bakka aadaa bareedaa naa bu'a jee sirba ayyaadus aadaa teennoo bareedduu aadaa teennoo tan duraan baddee dhokatte kunuunuu galtee waraanaaf wantee qabatte aadaa teennoo alaagaadhaan furguugamte aadaa teennoo allayyaatti ukkaamamte aadaa teennoo har'aa allayyaa dhaabaate aadaa teennoo saba koo fuulleetti baate aadaa teennoo boonsituu faajjii ummata aadaa teennoo mallattoo wabii dhaloota aadaa teennoo malkaa fi tulluutti bahe aadaa teennoo Oromoon si ulfeeffata aadaa teennoo bareedduu aadaa teennoo tan duraan baddee dhokatte kunuunuu galte waraanaaf wantee qabatte faranjiin alaa dhufee daawwatu barachuuf hawwee yoo gaggaafatu kallachaaf caachuu duudhaa uumama kunuunsuu qabna aadaan eenyummaa kunuunsuu qabna aadaan eenyummaa aadaan saba koo kan kufeen cabne aadaan Oromoo kan moofeen sabne haa kunuunfannuu akka hin daaganne aadaa alchifannuu dhaloota yoomillee jedha. Khadijaa kiyya waa hedduu haasnee jirraa silaa sa'aatiitu nama daangeessa malee kana caala haasnee argeerraa haasoo dandeenya. Akka mudannootti biyya alaa deemtee ni beektaa? Biyya alaa deemee Dubaay 2008. Mee maaltu si qunname? Yaa bu'aasotu haasoo waanta. Loqonni baay'ee
akka murteessaa ta'e gaafsaniin baree afaan addunyaa kun keessattuu afaan Ingiliffaa. Oromiiffattaan jechuudha. Bakka deemtee biyya addunyaa Afrikaa tanarratti ittiin fayyadamta Ingiliffa kana beektaa. Mi'a bitachuu manoo isa seenne hunduu faffacaanee weellistoonni. Calqaba gaafa eerpoortii seennu warri dhiiraa siin hiriira dubartiin asii hiriirti. Achumaan dhaqee sakatta'amee na dabarsanii erga dabree booda ijoolleen gara isheen kutte dhabe ijoollee. Meeshaa muuziqaa qabatanii jiru. Gara isaanii galaa deebi'an dhabe. Achumaan faranjii araba wayiiti waan madhee come on my brother jedhee natti dhufe beektaa. Jennaan one girl and three boy and keyboard go jedheen beektaa. Garam deemanii. Garam deeman jechuun barbaade. Garam deeman jechuun barbaade. Ada gurbaan gaafa jarri keyboardii baattee fuuldura dabartuun harka beektaa. Harka jira. Okay, come on naan jedhee fuudhee na geessi bira. Kaddoo maan nurraa hafte daddaftee nu jalan geessoti. Waan ati dubbattu illee hin beekan waan namicha kana qabaa maa kolfa namichi kun naan jedhe. Galaanaa fi biroon. Achii san bira kunne ijoollee dhaabbata bitachuu gaafa guyyaa galaa kaanu wayaa akkamitti bitu. Wayicha Ingiliffaa wannoodhaan maxxanfama Arabiffaan maxxanfama. Ingilifficha hin beeku Arabifficha hin danda'u eessaa dhufu. San booda umrii falmataatiif falmattuutti hime. The boys 10 years, the girls 5 years. And what naan jedhe mucaan namichi maal jechuun naan jedhe achumaan amma isuma san deebiseetti mucaan kolfaan deema gamaanaa arga galaanaan achumaan maal gochaa ta'e kaatee dhufe wayaa bituu barbaada ijoolleedhaan maal nurraa adda baatee naan jedhe booda inni danda'anii nurraa achumaan na bichisee tuffatetti ijoollee fudhadhe ammas bakka akka durii amma deemi gara kilaasii keetitti deemi naan jedhe na biraa deemaan biraa bitachuu amma caammaa bitachuu qabaa miire qophee biyya kan dhufe qophee ilaalee dhaqee qophee bareedaa isaa my brother certain shows jedhee Give jedhee mucaan kaartoonii baate kaartoonii guutuu qophii kaartoonii guutuu na jala gajjigse gaafa inni gajjigse please look please look na ilaali jedheen na ilaali please look one certain number keessa sana galaa badde beeta san booda mucaa huh what naan jedha deddeebee achumaan itti garsiise amma mallattoo itti garsiise naan itti kenne caamichi ni qabeem my brother look na qabee na qabee jechuun Ingiliffaa na jalaa badde eessaa dhufu na qabee eessaa dhufu na qabee akkanan ta'e afaan baay'ee murteessaadha afaan Ingiliffaa keessattuu. Silaa bitadhee galaama kolfa kan hunda marraa godhe namtichi kolfaan deemee laal daaddeen ka caammaa kun fa'aa gaafa nakka deemanii. Walleen teenyaas haa ta'u aartiin keenya kamiyyuu dinagdee keenya irratti dhiibbaa uumuu qaba jechuudha qabna. Wanni guddaani maaliif yeroo hunda amma abaabileen akaakilee namoonni dursanii imalanii hedduu dhamaanii dulluma keessa yookiin immoo waan ta'e gaafa isaan qunnamu rakkachuu jiran. Amma nuti immoo irraa barachuu qabnaa miti ree. Isaan irraa barachuu qabna. Dhugaa keessa. Waan hojjennu san qarshii fiduu qaba. Dinagdeedhaan deeggaramuu qaba. Galii mataa keetis qabaachuu qabda. Isaan ala. Kanarratti mee maal yaadda amma walleewwan ati hojjettu kana karaa diijitaal miidiyaadhaanis haa ta'u karaa kamiinuu qarshii akka irraa argachuu dandeessuu fi yaada qabda namni tokko yuutuubii mataa isaa banatee fa'aa. Yuutuubii mataa isaa yaa. Dhugaa keessa. Hagas marallee ta'uu baatu. Ta'uu baatu hanga ji'an sanis ta'uu baatu yuutuubii mataa kiyyaan hin qaba. Kana alatti garuu amma yeroo gabaabaa keessatti yoo rabbiin qarqaaree mana uffata aadaa bareeda qabna jedhu saaquudhaaf murteeffadheen jira. Haala mijeessaan jira. Mana aadaa sirbichi kiyyallee irraa bareeda waan ta'eef aadaa bareeda qabna. Mana amma akkasii maquma sirba kanaatiin moggaafadhee mana bareedaa tokko iddoos dubbadheera jajjamoo kanatti haala mijeeffachaa jira saaqachuudhaaf rabbiin haa qarqaaru asiin aartii dalagaa asiin immoo mana aadaa kana yoo saaqadhe biizinasii sanirratti hafee immoo waan ammatti jette kana yuutuubiin baay'ee hin jedhama malee hangas maraa miti warroota yuutuubaroota qaban hedduu isaanii ni beekasi qabas malee amma sa'aatii naangoonne malee yuutuubii mataa kiyyaas qaban kan ijaa yuutuub ka jedhu. Garuu akka jedhamu sanii miti akka harkattaa jedhan sanii miti isin harkatturraa akkasitti amma warri RBT kunis baay'ee dhaamsine sumaa isaan dhaamu barbaadu hojii baay'ee fayyadamu warri RBT teelee mootummaa jira kana kafaltii inni sirriidha akka weellisaa qaqqabu
Dhaqeen gaaf tokko faan herreega hojjechiisa gaafa face to face fudhadhu baay'ee herreega face to face fudhadhe sanii fi herreega isaan akkaawuntii dhannaa ergan baay'een itti gadde dhaggeeffadhu. Warri CRBT kun walisoota miidhaa jiran. Sirrii miti kun immoo sirrachuu qaba. Isuma inni herreege amma onlaayiniin toleera baay'ee jala deemtee ilaaluu dandeessa. Hagam akka inni lakkaa'ee maal jedhe onlaayiniidhaan teessee hordofuu dandeessa. Kanaaf kafaltii sirrii kaffalamuu qabaadha weellisaadhaaf. Maaliif gamoo sanillee waa harkatti beete. Amma awwaardiin qophaa'aa jiru kunis baay'ee awwaardiin kun awwaardii weellisaan sun kilippii takka yoo danda'e kilippii takka ittiin dalaguu danda'u waa badhaasuu qaba. Awwaardi jedhee bilisaan waa naa kennuun kun maal naa godha. Garuu waa wayii badhaasee kilippii biraallee bareedaa hojii gadhiifate san keessaayyuu kilippii bareedaa akka ittiin hojjetan kilippiin tokko kuma 100 fixa. Waa hunda faana sanni oliyyuu fixuu danda'a 200 fixuu danda'a. Kanaaf mootummaanis immoo gama mootummaatiin waan jechuu barbaadu aartii irratti xiyyeeffannaa gochuu. Lammaffaan immoo ummaticha aartii irratti har'a miiliyoona 60 ofiin jenne miti. Dhugaa dubbanna harka dhiqatan garaan jaalata dhugaa dubbatan rabbi jaalata. Miiliyoonni 60 kuni gaafa ati hojii tokko poosti gootee gadhiistu eessa akka dhaqu hin beektu. Itti bu'uunis garaa isaa nyaata. Maal akka ta'e hin beeku. Ka gama aartii keenyatti dhiisi. Haa bultu dubbiin haa qadaadamu achumatti. Waan hin jeef hin qaba. Baay'ee gaarummaan ofiifi. Aartii gareedhaan gaafa poosti gootu, gareedhaan gaafa barreessituuf, gareedhaan gaafa jala deemtu sooshaal miidiyaa kanatti hedduu fokkata waan fokkataadha. Amma warra bashootaa kana ilaali. Waliif irra arguuf waan hin jirreesse laafaas ofii maaf akkas hin taane nuti. Maaliif aartii Oromoo ofii horii abbaan gaafa cabse Oromoo jaballeessa ofiif maaliif hojjetu jenna. Maaf akkas ta'a kun. Hunduu hiree mataasaa qaba dandeettii mataasaa qaba karabbiin kenneef hundi isaatu. Yoo poosti sheerolii goonee waliif akka jalaatti duullee maal ta'a? Akkamitti garee aartiitti deebistaa? Yaa bareedduuti yaa gareen aartii miti gareen taatu bara aartiin taatu addunyaati miti. Gareedhaan gaafa poosti gootu moon qaanfattu. Nama qaanfachiisa dhaamsa guddaan isin itti dhaammachuu barbaada lamaan abbaa gadaa aartii keessa jiran hunda isaaniitiif. Maaliif kun ta'uu hin qabu? Waliin bareedna aartiin miti. Yoo saaksiin hin jirre yoo kiiboordiin hin jirre muuziqaa yoo hin jirre yoo kaameramaan hin jirre kiliippiin kee yookaan hojiin kee hin bareeda gamtaadhaan miti aartiin baanu matammaan aartiitu gamtaa feetiimi akka addunyaatti ayaannu aartiin ka addunyaati aartii hunda bira uummata kiyyaanis immoo dhaabbadhaa ja'an akkuma aartistoota kana isinillee nu qoqqoodan hin beeku isin ija tokkoon nu laaltu nu jaallattu aartistoota bakka guddaa qabdi Oromoon ammas immoo gama mootummaatiinis baay'ee itti yaadamuu qaba aartiin keenya jaarmaan qabu jaarmaa guddaa tokko aartii Oromoon barbaachisa. Hayya Khadija hayya turtii taasisneen hedduutu akkanatti tolee jira galatoomii umrii dheertuu fayyaa guutuu siyaa kan nuqan kana caalaa akka nuuf hojjettuun barbaada. Akka maayyitti egaa waan namoota galateeffattu ergaa waan dhaammattu yoo qabaatte carraadhaan si hanna. Hayyee leencatiyyaa atis galatoomii mayaa shoorratti naaf eertee miidiyaa jabaadha baay'ee hordofaan jiranii hordofaa ammasii naa jira dhumrii har'aa keessaa asumaan immoo dhaamsata akkasitti dhaammadhaa naa weellisi sirbiin siin jedha sagalee bareedduu qabda duratti gaafa aadaa bareeda qabneettu sagalee ajaa'ibaa takka gadi fuutee na ajaa'ibee kanaaf sirbiin siin jedha akkuma Oromoottuu dubartoota baay'ee hin qabnu hanqina dubartootaattu jira. Dubartiin aartirratti hedduminaan hin jiranii kanaaf asuma weellisi nutti makamii sirbii siin jaamalla keessuma jirta. Kanarraa kanaaf akkuma teettee namoonni galateeffachuu barbaadu walumaa galatti guutumaan guututti duraan dursee uummata Oromoo guutuu ilmaan abbaa gadaa addunyaa irra jiraniif naa jiraadhaa umrii irraa keessaa bakka yaaddan gaa hamtuun isin arkini kayoon teessan galma haa geessu jedhaa hojii kiyya kana narraa qeebaltanii koomentii keessanis arkaan jira barreeffama isin naa barreessanis arkaan jira galatoomaa isin jedha hunda keessanii irraa hafee immoo warroota waliin dhama'anii dhamaatii albamii kana warroota yeeloo fi waleloof naa kennanii waliin taa'ee hojjedhe akka Ibrahim fa'a Muhammad Jalala Faaxee Aniyyaa kaa'een nu jedhu hedduu isaanii sirboota kiyya kanaa kennanii na waliin dhama'anii galatoomaa isiniin jedha istiidiyootiin walitti qabee kan biraa kanarraa kan hafe obbo Abbaa Dulaa Dinquu Dayyaas naafaa jiraatu umrii irraa keessaa yoomillee abbaa aartii abbaa rakkataa abbaa hundaati inni abbaa sabaaf sablammiiti nama jabaa kenna kana artiin Oromoo abbaan qabdu baay'ee abbaa isa qabdi ammas nuufaa jiraatu bakka jiruttiin jedha akkasumas immoo tiimii nadhii gammadaa guutuu galateeffachuun fedha ijoollee Aliifaa jedhaman dhufanii gaafa sagantaa kiyyaa akkasitti ijoollee Buraayyoo irraa dhufan hunda keessan warra naannaa Finfinnee kana naa dhuftanii galma naa barreessitan mana naa barreessitan hundaani galatoomaa isiniin jedha abittaa gurbaa ganda qe'ee kiyyaa tokko fa'aa dhufeeti kuma 300 takka darbee haa galatoomu. Kanaaf Oromoon hundi akkasii aartii keessa bira dhaabbadhaa naa jiraadhaa horaa bulaa isiniin jedha yaa ilmaan abbaa gadaa nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabna waan keessan kan immoo jala deema aartiin tun isin qabdi nuti immoo isin qabna aartiin Oromoodha ispaanaal koordiin aartii Oromoodha waan ta'eef nu jala deema waan keenya gaaf nuti isin gadhiifne akka nu jabaannee sanii ol hojjennu akka addunyaatti dalannu nu godha isiniin ilmaan abbaa gadaa horaa bulaa jiraadhaa
maatii waatiin alaamanni sa'a namni keessa nagaa ta'u. Amiin. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show sagantaan keenya kanarraa turtii kan weellistuu Khadijaa Hajii wajjin teenyee shaashaa bashannanaa bohaaraa irraa barachaa muuxannoo sirra waa hedduu akka baranne abdii guddaadhaan qabaa mana keessan teessanii karaa YouTube keenyaan Maayaa TV Show daawwachaa warri jirtan hundinuu hundi keessanuu galatoomaadhaan hin ja'a. Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa sagantaa keenya babbareedu achirraa argattan waan ta'eef sagantaan kun walta'insa multiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif qophaa'ee hamma torbaanitti torbaan gaariin isin jaa nama torbaanii nu haa taasisu horaa bulaa.